Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Mata duree akkas jedhuun sin tajaajila. Hundeen kee maalidha? Maalirratti ijaarramtee? Maqaan hundee keetii eenyudha? Egaa tajaajilli irraa gaafiidhaan baay'ata jechuudha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gaafii gaafatamtanii fi deebii ofii keessanii deebistuu, walii keessaniifis hin deebistuu. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa sagalee Waaqayyoo irra isin gaafataa jira jechuudha. Sagalee Waaqayyoodha isin gaafataara. Hundeen kee maalii isin jechaa jira. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maalirratti ijaarramtee isin jechaa jira. Mee dhaabadhaatti of ilaalaa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Daqiiqaa muraasa dhaabadhaatti of ilaalaa. Ani maalirrattan ijaarramee jira? Hundeen koo maalidha? Kan jedhu sana sirriitti ilaalaa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Shakradia barala barjene meria bosh. Hallelujah. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessaa kutaawwan walitti araarsinu jira jechuudha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Kutaawwan walitti araarsinu jira. Yeroo baay'ee hubannaa dhabuuni wangeela irratti hubannaa dhabuuni namoota hin kuffisaa, namoota hin rakkisaa, namoota karaarra hin kaachisaa jechuudha. Hubannaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wangeelli jechuu kan barbaade sana yoo jenneedha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sirrii kan ta'u jechuudha. Waan wangeelli haasa'uu barbaade, waan wangeelli dubbachuu barbaade sana yoo dubbanneedha sirrii kan ta'u. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Hallelujah. Kutaa wal dhiitu fakkaataa garuu wal hin dhiitu. Kutaa wal dhiibu fakkaataa wal hin dhiibu. Kutaa wal lolu fakkaataa wal hin lolu. Walitti araarsinee ilaalla jechuudha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ameen. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hallelujah. Kanaaf sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Sirriitti ilaaluun baay'ee tokko barbaachisaadha. Yommuu dubbisnu macaafa qulqulluu barreessaan macaafa kanaa eenyu? Macaafni kun eenyudhaaf barreeffame? Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kan barreesse eenyudha? Eenyudhaaf barreeffame? Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Eenyudhaaf barreeffame? Ergaan inni of keessaa qabu qabiyyeen ergaa isaa maalidha? Kan jedhu sana sirriitti dhaggeeffachuun, sirriitti hubachuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa jalqabaa godheetoo walii wajjin ilaallu Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qorontos 3:11 fi Efesoon 2:20. Qorontos 3:11 fi Efesoon 2:20. Tokkoffaa Qorontos 3:11 fi Efesoon 2:20 akkas jedha. Isuma dur kaa'ame sana malee homti nu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Homti nu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame sunis Yesus Kiristoosii jedha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isuma dur kaa'ame sana malee eenyumtu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame kun immoo Yesus Kiristoosidha jedha. Eshi Efesoonoo maal jedha? Isin hundee ergamootaa fi raajotaa irratti ijaarramtaniirtu. Kiristoos Yesus ofii isaatii immoo dhagaa golee qajeelchuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Egaa kutaan kuni waan wal dhiitu kan waan wal lolu yookaan immoo waan wal dhiibu fakkaataa garuu miti. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaan lamaan isaaniiyyuu tokkodha. Ergaan lamaan isaaniiyyuu tokkodha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isin hundee raajotaa fi ergamoota irratti ijaarramtanii jirtudha. Eshi. Shakanas kan barreesse Phaawulos. Shakanas kan barreesse Phaawulosidha. Lamaan isaaniiyyuu kan barreesse Phaawulosidha.
Phaawulos waldaa Qorontosiif gaafa barreessu hundeen durkaame malee hundee biraa namni kaa'uu hin danda'u, hundeen durkaames Kiristoos jedhee barreesseera. Efesooniif immoo gaafa barreessu isin hundee raajotaa fi ergamootaa irratti ijaarramtanii jedhee barreesseera. Eshi namni kun geggeessaa hafuura Waaqayyootiin geggeeffamee nama barreessedha. Macaafni hundinuu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin barreeffame waan jedhuufi namni kun geggeessaa hafuura Waaqayyootiin geggeeffameeti macaafota kana kan barreesse, ergaawwan kana barreessuu kan danda'e. Ergaan kun warra Qorontosiif ergaa jalqabaadha jechuudha. Ergaa isa duraa fi isa lammataa qaba. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaa duraa isaaniif yommuu ergu ergaa duraa keessatti isuma dur kaa'ame malee homtuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u jedheetoo waldaa Qorontosiif barreesseera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gaafa mooyyuu waldaa Efesooniif barreessu mooyyuu hundee ergamootaaf raajotaa irratti ijaarramtanii jirtu jedhee. Eshi maal jechuusaati? Maal jechuusaati? Hundeen biraa hin barbaachisu jedheera. Hundeen biraa hin barbaachisu jedheera namni kun. Hundeen biraa hin barbaachisu, ijaarsi biraa hin barbaachisu jedheera. Kanas immoo waan dubbateef qaba namni kun. Akkasiin hin dubbanne waldaa Qorontos keessatti hundee isa dur kaa'ame malee hundeen biraan barbaachisu jedhee kan inni barsiiseef Qorontos keessatti, Qorontos tokkoffaa keessatti jechuudha. Namoonni yeroo kanatti jechuudha gargar hiramanii turan. Qorontos keessatti jechuudha. Gargar hiramanii turan. Gargar hiramuun isaanii kun boqonnaa tokko lakkoofsa 13 irraa kaastanii gaafa laaltanii Kiristoostu gargar hirame moo mooree Phaawulos isiniif fannifame mooree jedhee dubbata. Maaliidhaaf kana kan jedhee ni dubbachaa jiru. Amantoonni yaadaan gargar ba'an lakkoofsa 10 irraa kaastanii gaafa laaltanii amantoonni yaadaan gargar ba'an. Yaadaan gargar ba'uun isaanii kun kan akkamiiti yoo jettanii laaltanii inni kaan ani kan Phaawulos jedhee, inni kaan immoo ani kan Apholos jedhee, inni kaan immoo ani kan Keefaati jedhee, inni kaan immoo ani kan Kiristoosii jedhe. Laala inni tokko lakki ani Phaawulostu na hundeesseedha. Inni kun immoo iyyuu lakki ana Keefatu na hundeesseedha. Inni kun immoo iyyuu lakki ana Apholos na hundeesseedha. Hundumtuu maal jedhaa gargar ba'uutu amantoota gidduutti ka'e. Lakki inni kun immoo ani Kiristoos irratti hundeeffameen jiraadha. Lakkani Phaawulos irratti hundeeffameeraadha. Inni kun immoo iyyuu lakkeefa irratti hundeeffameen jiraadha. Gargar ba'uun isaan gidduutti ka'e. Kanaaf Phaawulos maal jedhee nutu isinii fannifame mooyi gara yaada jedhutti dhufe jechuudha. Laala amantoonni Keefadhaanis haa ijaarramanii, Apholosiinis haa ijaarramanii, Phaawulosiinis haa ijaarramanii, hundeen isaan irratti ijaarraman hundee isa dur ture isa jalqabaa Kiristoos irratti ture. Kutaa kana keessatti amantoonni bakka afuritti wal hiran. Tokko Phaawulos jedha, tokko Apholos jedha, tokko Keefaa jedha, tokko immoo Kiristoos jedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qoqqoodiinsatu ka'e waldaa Qorontos keessatti wal qoqqoodutu ka'e. Wal qoqqoodutu ka'e. Wal foofoo'utu ka'e. Addaan wal babaasutu ka'e. Lakki ani kan Keefateedha inni kun. Lakki ani kan Phaawulos jedha. Phaawulos kanatti akkas jedheen lakkoofsa 13 irratti Kiristoostu gargar hirame moo jedheen. Kiristoostu gargar hirame moo hundeen dur kaa'ame Kiristoosi. Hundeen jalqaba kaa'ame silaa Kiristoosi. Kiristoostu gargar hirame moo gaafii gaafate. Phaawulos isiniif jedhee fannifame mooree yookis maqaa Phaawulosiin cuuphamtan mooree. Yesuusiidhaaf galanni guddaan jedhee gaafachuutti ka'e. Haleluuyaa. Maqaa Phaawulosiin cuuphamtanii jirtu lakki jedhanii. Phaawulosiin fannifamee jira lakki. Keefasii fannifameera lakki. Apholosii fannifameera lakki. Eenyu sii fannifameera Kiristoos. Kanaaf eega Kiristoosiif jedhee du'e. Kiristoos eega gatii sii kafalee.
hundeen keessa Kiristoosidha malee hundeen kee Paawulos miti Keefaa miti yookaan ergamoota keessaa nama tokko miti. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u jedhee amantoota ija isaanii hundumarraa buqqisee Keefarraa buqqisee Apolosirraa buqqisee Paawulosirraa buqqisee Kiristoos irratti akka isaan ijaarramaniif taasise jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf sadi keessa seentanii gaafa laaltanii maal jedhaa sadi kunan irratti Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fakkeenyaaf sadi shanirraa kaasee maannoo Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isin sadi tokkumarraa kaasati ilaalaa. Mee ani sadi afurraa ilaalu. Isin keessaa inni tokko ani kan Paawulos jedhee inni kaan immoo kan Apollos jedhee inni kaan immoo Apollos yommuu jedhu warra yaada namaatiin hojjetan ta'uu keessanii mitiiree Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isin keessaa inni tokko kan Apollos yoo jedhu inni tokko kan Paawulos yoo jedhu inni kun immoo kan Keefati yoo jedhu inni kun immoo iyyuu kan biraa haa ta'e akka yaada namaatti ijaarramtanii akka yaada namaatti yaadni keessan kun akka yaada namaatti malee akka yaada Waaqayyoo miti. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Erga jedhee booda lakkoofsa irratti akka jedha. Apollos kuni maali? Paawulos kuni maali? Yaala. Inni anis hojjettoota warra gara amantiitti isin waamaniidhaan jedhe. Paawulos taanaan Apollos Keefaa taanaan hojjettoota gara Kiristoositti isin yaamaniidha malee hundee keessanii miti. Hundee isin irratti ijaarramtaniidha miti. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen jedhee barsiisutti ga'e. Waldaa Qorontos keessatti hundee isa dur kaa'ame malee hundee biraa kaabuun hin danda'amu jedhee kan barsiisee fi namoonni warra Qorontos keessaa amantoonni warra Qorontos bakka bakkatti waan hiramaniif Apollos jedha kuni, Keefaa jedha kuni, Paawulos jedha kun, Kiristoos jedha. Hiramanii jiru. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warrummaan ani kan Kiristoos jedhanii dhaadatan yaada gaariidhaanii miti. Yaada gaariidhaanii miti. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hanqina wayii qabu isaanuu yaa jechuudha. Kanaaf ani nannaa beere Apollos bishaan obaasee Waaqayyo garuu hin guddisee. Haleluuyaa. Waaqayyo isa guddisee malee inni dhaabu. Inni bishaan obaasus homaa iyyuu miti. Ittiin dhaadachuudhaaf kan taani miti. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Of ilaalee obboleessa koo. Waa'ee Apollosis miti, waa'ee Paawulosis miti. Waa'ee warra Qorontos miti ani kana naasaa jiru waa'ee keeti. Dhaloota bara keenyaa warra wal qoqqoode. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mana tokko keessatti barqaloonni amma inni kuni miidiyaan inni ilaalu ta'an bira karaa miidiyaan manfasaayii miidiyaan hin jira. Inni kun araaraan laalanii kan araaraatiidha. Kan araaraan jaaladha ni kan araaraatiidha. Inni kun immoo ani kan iyyuutiidha. Armichirista armiin jaaladha. Inni kun immoo Marsiiliin jaaladha. Ani kan Yoonaatas jedha. Walli qoqqooduun bara keenya kana keessaa baay'ate. Adda wal fo'uun bara keenya kana keessas maal ta'eera baay'ateera. Waldaa Qorontos fakkaatti waldaan bara keenya. Waldaan mana tokko keessatti namni kudha yoo jiraate inni kun Charistar Milaala kan iyyuun irratti tajaajilu. Inni kun Araaraa Laala kan Masarataa irratti tajaajilu. Inni kun Marsiilii Laala kan Yoonaataan irratti tajaajilu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan biraas baay'een jira.
baay'een jira. Haleluuyaa. Qoqqoodinsi ammas waldaa kiristaanaa keessatti mana tokko keessattuu iyyuu rakkina guddaan uumameera jechuudha. Waldaan Qorontoosis kana taate kana sirreessuudhaaf Paawulos barumsa kana kan inni barsiise. Apoloos taanaan, Keefaa taanaan, Paawulos taanaan waa'een baasan jedhe. Inni yoo baasus inni dhaabus inni tokkotu sumaayyuu miti. Isa guddisuudha. Kanaaf hundeen keessan isa sin guddiseedha malee nuyi miti. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u jedhee Paawulosi warra Qorontos ofirraa gad isaan buuse. Haleluuyaa. Ija isaanii Paawulos irra kaa'atanii turani. Paawulosin ilaalutti kana Paawulos. Keefaa. Apoloos. Kiristoos. Wal dorgommii keessa galanii. Kiyya caalaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Anagdasna kan jedhee fi kan natti tole wal qoqqoodinsi bara Qorontos wardaa Qorontos kana keessatti gizee ka'e kana keessaa Apoloosii fi Keefaa Paawulos gidduu wal qoqqoodinsi hin jiru tajaajiloota gidduu. Wal qoqqoodinsi kan jiru amantoota gidduu ture. Tajaajiltoota gidduu hin turre. Kan bara keenyaa garuu tajaajiltoota gidduus jira. Kiyya dibanni furdaadha kan jedhanii of dhaadessan jiru. Kiyya dibanni furdaadha. Dibanni furdaanis hin jiru, dibanni qallaanis hin jiru, dibanni dibatuma. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dibanni Waaqayyoodhaan waliin caalu. Raajummaan ergamummaan caalu, ergamummaan raajummaan caalu. Barsiisummaan raajummaan caalu, barsiisummaan ergamummaan caalu. Wangeelaa'ummaan raajummaan caalu, raajummaa wangeelaa'ummaa hin caalu. Hundi isaanii dibanni Waaqayyoo keenya hundi isaanii qixxeedha. Kanaaf dhaloota keessa maaltu jira? Waldaa kiristaanaa warra Qorontos keessatti akkuma ta'e bara keenya kana keessatti wal qoqqooduun baay'ateera jechuudha. Kun Waaqayyo biratti ciggaasisaadha. Jibbisiisaadha. Waaqayyo wanta akkanaa kana sirriitti jibba. Ima jibba. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha. Hin jibba. Kanaaf Paawulos maal jedhee? Akka lakkoofsa 10 Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mee lakkoofsa 9 dubbisu. Nuyi hojii Waaqayyoo keessatti hidhata waliiti. Haleluuyaa. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Walitti hidhamanii tokko ta'aniiti hojjechaa turan. Tajaajiltoonni bara sanaa jechuudha. Akka kan bara keenyaa kana walitti himan. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nuyi hojii Waaqayyoo keessatti hidhata waliiti. Isin maasii Waaqayyoo mana Waaqayyoo ijaaruudhaas jedhe. Isin maasii Waaqayyooti mana Waaqayyooti. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nuyi hojjettoota maasii Waaqayyooti. Isin immoo maasii Waaqayyoo fi mana Waaqayyooti. Erga jedhee booda akka ayyaana Waaqayyoo biraanaaf kennameetti akka nama mana ijaaruu beekuttis hundee manichi irratti ijaaramu kaa'eera. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Hundee manichi irratti ijaaramu kaa'eera. Namni kan biraa immoo isa irratti in ijaara. Adduma addaan attamitti akka ijaaru garuu haa akeekkatu. Isuma dur kaane malee namni biraa hundee biraa kaa'u hin danda'u. Hundeen dur kaame kunis Kiristoos Yesuusidha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Jedhee namni kuni waldaa Qorontos sirreessutti ka'e. Waldaa Qorontos ishee jeeqamte jira. Waldaa Qorontos keessa kennaa baay'eetu jira. Akka Itoophiyaa jechuudha. Itoophiyaan waldaa Qorontos fakkaatti. Itoophiyaa keessa kennaan danuutu jira. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Kennaan ayyaana danuutu jira. Garuu kennicha qabachuun hin danda'amne. Kennicha
ittiin hojjechuun akkaataa kennichi eeyyamutti itti jiraachuun garuu hin danda'amne. Waldaan Qorontoosis kanuma taate kennicha danuu qabdi. Kennaan waldaa Qorontoos keessa guutuudha. Qorontoos keessatti kennaan dhabame hin jiru. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qorontoos keessa kennaan dhabame hin jiru. Kennaan Waaqayyoo kenne hundumtuu Qorontoos keessa hin jira. Qorontoos garuu kennaa kana hoogganuu hin dandeenye. Waldaan Qorontoos kennicha hoogganuu hin dandeenye. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanarraa kan ka'e rakkina baay'eetu waldicha keessatti uumame jechuudha. Haleluuyaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Kanaaf Phaawulos waldaa kana gaafa sirreessu, waldaa kana deebisee sirnaan hundee isa jalqabaa irratti gaafa ijaaru, Phaawulos irraa isa buqqisee, Apholoos irraa isa buqqisee, Keefa irraa isa buqqisee. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Obboleessa koo obboleettii ko Kiristoos irratti ijaarramuu barbaadda taanaan ija kee namoota irraa buqqisi, tajaajiltoota irraa buqqisi, ergamoota irraa buqqisi, raajota irraa buqqisi. Kiristoos irratti ijaarramuu barbaadda yoo ta'e Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hundeen kee Kiristoos akkasii ta'uu yoo barbaadde namoota irraa ija kee buqqisi. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Eshi gara waldaa Efesoonitti gaafa ergu immoo hundee ergamootaa fi raajota irratti baay'ee salphaadha. Namoonni akkanumaan gufatani malee dhukutaa kana baay'ee salphaadha. Hagas mara waan ulfaatu miti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Jecha ulfaataa itti fakkaata namootatti. Waan bakka Phaawulos akkamitti asitti immoo ergamoota irratti ijaarramtan jedhee asirratti immoo Kiristoos irratti ijaarramtan jedha. Yaada lama akkamitti calaqqisiisuu danda'ee yaada jedhudha amma namoota keessaa kan calaqqisu jechuudha. Phaawulos akkasii jedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Phaawulos maaliin jenne akkas hin jenne. Ergaa kana gara warra Efesoonitti yommuu ergu Phaawulos yommuu ergu jechuudha. Waa'ee Kiristoos baay'ee calaqqisiisaa dhufeera. Jalqabarraa jechuudha. Karaa Kiristoos uumamuu biyya lafaa dura karaa Kiristoos yaadaan akka qabamne haasaa dhufeera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan jalqabarraa kaasanii gaafa laaltan jechuudha. Karaa Kiristoosin immoo yoo ammasitti dabalee Waaqayyoon beekuun karaa Kiristoosin akka ta'e waldicha keessatti barsiisaa dhufeera. Dabalees immoo iyyuu karaa hafuuraa du'a keessaa gara jireenyatti darbuun karaa Kiristoos akka danda'an durdoo akka turan amma garuu Kiristoosiidhaan ta'anii cubbuu jalaa birmaduu akka ba'an barsiisaa dhufeera. Ammas karaa Kiristoos tokko akka isaan ta'an barsiisaa dhufeera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inumaa iyyuu lakkoofsa 16 irratti fannoo irratti duudhaan gosa lamaanuu dhagna tokko Waaqayyotti araarsuudhaaf ofiisaatii diinummaa balleesseera jedhee Kiristoosin calaqqisiisee mul'isaa dhufeera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kiristoosin calaqqisiisaa dhufeera. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kiristoosin calaqqisiisaa, Yesuusin himaa, Yesuusin ol kaasaa dhufeera. Lakkoofsa 19 irra dhaqxanii immoo gaafa laaltanii akkasuma Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u calaqqisiisaa dhufeera. Kiristoosin ibsaa dhufeera. Kiristoosin mul'isaa dhufeera. Yesuusin agarsiisaa dhufe. Efesoon irratti jechuudha. Efesoon keessa jira. Efesoon 2:20 irratti hundee raajotaaf ergamoota irratti ijaarramtan kan jedhu.
Ishi kudha sagal irraa akkas jedha. Egaa isin si'achi warra Waaqayyoof qulqullaan wajjin warra biyya warra mana Waaqayyootis malee ormaa nama biyya diidaas miti. Isin hundee ergamootaa fi raajotaa irratti ijaarramtaniirtu. Kiristoos immoo ofii isaatii dhagaa goolee qajeelchuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa. Maakraati alaa doonaa maaraa laafaa jeela veediyaabos. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Ameen. Amma isiin jedhe hundee raajotaa fi ergamootaa irratti ijaarramte. Hundee raajotaa fi ergamootaa kun eenyudha? Kan jedhu gaafii gaafachuu qabdu malee ani raajotaa fi ergamoota irratti ijaarramee gara yaada jedhutti yoo dhufte gara ergamoota waaqeffachuutti dhufaa jirta jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha. Gara warra ergamoota waaqeffataniitti dhufaa jirta jechuudha gaafa sana. Hundee raajotaa fi ergamootaa kun eenyu? Isin hundee raajotaa fi ergamoota irratti ijaarramtanii hundee raajonni fi ergamoonni irratti ijaarramtanii yaada jedhudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha ta'u. Ameen ameen. Kanaaf hundee raajonni fi ergamoonni irratti ijaarramanis hundee biraa miti. Isuma dur kaa'ame malee hundee biraa namni kaa'u hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame Yesus Kiristoosidha jedhee lafa kaa'eera jechuudha. Kanaaf jechi Phaawulos jecha walliite miti. Jechi Phaawulos sirriidha. Hundee raajotaa fi ergamoota irratti ijaarramtan gaafa jedhu hundee raajotaa fi ergamootaa eenyu hundichi. Amma gaafiin jalqaba isin gaafadhe maalidha? Hundeen kee maalidha? Maal irratti ijaarramte? Maqaan hundee keetii eenyu? Hundeen raajonni fi ergamoonni irratti ijaarramanii Kiristoos Iyesuus jedhama. Haleluuyaa. Anis isinis hundumti keenya kan irratti ijaarramne Yesus Kiristoos irrattidha jechuudha. Ameen. Kanaaf burjaajiin hin barbaachisu iddoo kanatti jechuudha. Raataa'umsa wayiitu iyyuu hin qabu macaafni gilxiidha ifa. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Ifa macaafichi. Hundee raajotaa fi ergamootaa irratti ijaarramtan gaafa jedhu hundeen raajotaa fi ergamootaa kun eenyudha? Gaafii sana gaafachuudha. Gaafii sanaaf deebii barbaadda jechuudha. Deebiin isaa Phaawulos maal jedheera Qorontos 3:11 irratti hundeen jalqaba kaa'ame Yesus Kiristoosidha jedhee deebii gahaa deebisee. Raata'uun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf obboleettii kun hundeen kee eenyudha? Eenyu irratti ijaarramte? Ergamoota irratti ijaarramtee jirta taanaan buqqifadhu irraa sin awwaaxxaani. Ofirraa buqqisanii Apoloos faanti, Phaawulos faanti. Isaan irratti ijaarramuu barbaadan. Ija isaanii isaan irra kaatan. Lakki nuyi miti kan siniif du'e kan siniif fannifame. Nuyi miti. Eenyudha reenna? Kiristoos Iyesuusidha. Inni dhaabes inni obaases homaa miti. Kamtu caala jennaan isa guddiseedha. Inni guddisee eenyu jennaan Waaqayyoodha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf ija keenya Waaqayyo irratti akka deeffannu gara Waaqayyoo ilaaluu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Egaa shakkii tokko malee osoo isin gaafadhe amma namni baay'een keessanii eenyuun jaalatta tajaajilaa keessaa osoo isin jedhanii ekelee dheetta. Rakkina qabda jechuudha gaafsan. Rakkina qabda. Tajaajiltoota keessaa eenyuun jaalatta? Ekelee. Eshi gosa ayyaanaa keessaa kam jaalatta? Raajita. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Gaafii osoo isin gaafatanii deebii isin deebistan isin keessa kan jiru kanaadha. Kun immoo Waaqayyoo biratti baay'ee ciggaasisaadha. Waaqayyoon jibbatan. Kennaa Waaqayyoo kenne hundumtuu qixxeedha. Kennaa Waaqayyoo kenne hundumtuu kabaja qaba. Kennaa Waaqayyoo kenne hundumtuu kunuunfamuu barbaada. Kennaa Waaqayyoo kenne hundumtuuyyuu ittiin jiraachuutu ittiin hojjechuutu barbaachisa. Kennaa tokko ol qabdee tokko yoo gabbuuste
isa Kiristoos waliin caalchifne ati wal caalchiftee hin danda'u. Bartoonni gaafii gaafatan nu keessaa eenyutu caalaa jedhan. Shakkii qabu maaliif jennaan gaafii Yesuus yommuu gaafatu Phexros daddafee deebisa waan ta'eef. Yesuus illee immoo Phexrosin Maatewos 16:8 irratti ati dhagaan sochoonedha dhagaan sochoone irratti waldaa koo nan ijaaraa. Afaan Amaariffaa isaa garuu likkii miti. Beeta kiristaaneen ilaal beeteen waldaa koo Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Waldaa koo nan ijaaraadha. Ameen. Dhagaan sochoone kanarratti waldaa koo ijaaraadha. Dhagaan sochoone kun immoo maalidha kan jedhu gaafii gaafattu dhagaan sochoone dhagaa irraa kan manni irratti ijaaramu Kiristoos Yesuusidha. Kanaaf gaafii kana waan qabaniif nu keessaa eenyutu caala laata kan jedhu shakkii waan qabaniif yeroo hundumaa Phexros gaafii waan deebisuuf shakkii waan qabaniif maal jedhanii gaafatanii nu keessaa eenyutu caala jedhanii gooftaa gaafatan. Isin keessaa kan caaluu barbaadu hojjetaa keessan haa ta'u. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Haaleluyyaa. Haati ilmaan Zabdiyoos kadhannaa ishee keessatti ijoollee koo isa tokko bitaa isa tokko mirga naa kaa'adhu jetteetti hin danda'amu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bitaan mirga jechuun iyyuu maal akka inni ta'e hin beektu. Bitaan Waaqayyoo maal akka ta'e mirgi Waaqayyoo maal akka ta'e addaan baafattee nama hin beeknedha. Waan kanatti hin beektu jedheen gooftaan. Waama kanatti hin beektu jedheen. Har'allee obboleessa koo obboleettii koo kennaa tokko caalchiftee kadhachaa kan jirtu waan kanatti hin beektu sin jechaa jira Waaqayyoo har'a sagalee isaatiin. Akka haadha ilmaan Zabdiyoos sana jechuudha. Waan kanatti hin beektu obboleessa koo. Deebii siin jedha Waaqayyo. Yaada garaa keessanii geeddaradha. Ilaalchi isin tajaajiltootaaf qabdan sirraa'uu qaba. Isa tokko ol kaastanii tokko gabbuusuun isin jidduutti jiraachuu hin qabu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ofirrattuu argaan jira waan ta'eef. Haaleluyyaa. Yeroo baay'ee namoonni yommuu ragaa ba'an gara koo dhufanii yommuu ragaa ba'an tajaajiltoota baay'eedhaan nu kadhadhu jenneeni nu kadhachuu didanii ati garuu nu kadhattee Waaqayyo nu gargaaree ba'aa keenya irraa maalii taane fayyine ragaa ba'uun keessan gaariidha. Garuu ragaa ba'uu keessan keessatti tajaajilaa kan biraa hin hadheessinaa. Halli mijachuu fi dhabuu danda'a. Yeroo argachuu dhabuu danda'a. Ani osoo yeroon argatin nama hin kadhatiniif baay'ee. Guyyaadhaa gara guyyaatti namoota danuudha gara bilbila qoqal seenan akka isaaniif kadhatu. Garuu hunda waliin ga'uu hin danda'u. Hin hafanarraa. Yeroo dhabanii sii kadhachuu dhabuu danda'u. Kanaaf hin hadheessin. Isa tokko ol qabdee isa tokko gadi hin qabin. Hundumtuu hojjettoota Waaqayyooti. Anis hojjetaa Waaqayyooti. Isaanillee hojjetaa Waaqayyooti. Waliin caalchisnaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gatiin kiyyaaf kan isaanillee waluma qixxeedha Waaqayyoo biratti. Isa tokko ol qabdanii isa tokko gadi hin deebisinaa. Hunda isaanii sirriitti qixxee fudhadhaa, qixxee simadhaa, qixxee jaaladhaa, qixxee kunuunsaa. Waaqayyoo laabantii Waaqaa baneessinaa eebbisu. Kan immoo gaafa isiniin jedhu addumaan warra saamichaaf isinitti deeman balbala keessaan banaa isiniin jechuu koo miti. Warra saamichaaf gara keessan dhufaniif balbala banaaf isiniin jechuu koo miti. Hafuuraan ta'a yeeyyidhaa fi hoolaa adda baafadhaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Hafuuraan yoo taate yeeyyii fi hoolaa adda baafachuu hin dandeessu. Yeeyyiin nama nyaata. Hoolaan galuu namaa laata. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan sin haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa. Guddaa akkas sin jaaladhu. Guddaa akkas sin kabaju. Sinuu gaarii gootanii beektu. Sagalicha sheer walii godhaa. Wal qabsiisaa. Sagalicha kana kutaawwan kana walitti araarsuudhaaf jechan seenee jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen.
haleluuyaa ergaan isaa bal'aadha dubbiin isaa bal'aadha barsiifni isaa bal'aadha yeroo taanu keessatti immoo waaqayyo nu gargaare ilaalla jechuudha waaqayyo sina eebbisu guddaa sin jaaladha guddaa sin kabaja ayyaanni waaqaa siniif haa baay'atu shalom 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 gooftaa sina eebbisu eebbifamaa